السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleewwan keenya garabbiin hamtuu fakkeessee bakka tana isin qubsiise arraan tana taraa lammaffaadhaatiif hawaasni keessan ammaas isin dhagee akkuma gaafa qubsumaa isin dhageenitti arraas isin dhageeni wuliillee qalbii hawaasa keessanii kabiyya alaa jirus kabiyya kana keessa jirus qalbii hawaasaa rabbiin isin bira walitti haa deebisu. arraan tana nuti waa hedduudha isin irraa baranne wanni isin irraa baranne yoonii fi qaamaan huqqatanillee diiniin gabbannaan akka galma ga'an isin irraa baranne odoonii fi manni keessan kana fakkaatu bifti teessan tana fakkaattu masjiida kana fakkaatu as keessa dhaabdanii akkasuma wajjiniin kanaa'uu ni bareeffannaa irraa xumurreettanii madrasaadhaas ni tolfanne jettanii kaatanii hamilee teessan abdii teessan rabbi galmaan isin haa ga'u. nutis inshaa Allah akkuma abbootiin teenya ulamaa'oonni asit dhufanii asit wal ga'anii du'aa'ii isinii godhanii as jirtanii isin beekanitti hoggaa galanis yaada isaanii asit dhiisanii galan malee yaada isaanii isin biraa fudhatanii hin galanii beeytanii inshaa Allah kagalees qalbiin isaa as jirti laysa alkhabaru kalmucaayanaa jedhan halaala ta'anii obboleeyyan keenya tokko akkana jiranii dhaga'uunii fi dhufanii ijaan arkuun addaa jechu nuti isinii agarre rabbiin ammallee hawaasa bakka biraa jirullee isin agarsiisu wanni isiniin jennu jechu inshaa Allah akkuma dachii tana diiniin misoomsitanitti duniyaadhaanis warra misoomsu rabbi isin haa godhu arrata diyyaaduudhaaf wali qabamne duniyaan teessanis tana booda hiriirtii isiniin jenna inshaa Allah ziyaaraan irraa yookiin muhaadaraan irraa ta jalqabaati malee ta walakkaatii miti ta xumuraatii miti waan baay'eedhaan na dura dubbatame geenaallee dubbatamuudhaa deema an salaamtumaan isiniin je'eeti malee akka nama tokkootti afeerraa tana akka sunsumaatitti akka abbaatitti namoota kana yaamuudhaaf iyyee iyya keessan dabarsuudhaaf qophii waan hin ta'eef amman zaataan dhufe malee qalbiidhaan amma duraan isinii wajji jira hubaddaadhaan isinin jaa wuliidhaas wajji jirra. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.